Batama. Anu fi makoti fi abo jolole no kenni te itti dubbadhe rasumatti. Ennani ishi sinuna tu kenne ananu nyutu na kenne nan jedhe gaaffii na gaafate jechuudha. Sinii galee yeroo sana immoo yaada wallamnee turre deebinee hubanne hin dhiisne amma waan baay'ee dubbachuun barbaanne waan baay'een dubbatameera. Garuu ni wanto gabaabaa tokko waan jechuu barbaade nama baay'ee dinqisiifadhoo jiraate galaanaadha. Baay'een si dinqisiifadha. Ati nama jabaa nama cimaadha. Gaafuma biyya sanaa galtullee aartii agarsiisaa turte dhugaa namnumti nuti sadarkaa nama waaqayyooti jennee assamnu tajaajilaa cimaadha waaqayyoof bitamee jira namni nuti jennee assamnu aartii agarsiiste kan agarsiifne. Ati waaqayyoon faarfachuu tiktookii kee irratti faarfannaa kee asteerillee gaafa gartuu bakka gara laafummaa keessanii fi jaalala waaqayyoon qabdan agarsiistan malee otoo nama tokko ite gaafa biyya galeedu miidiyaa kanarratti ba'ee waan meeqas akka bature. Garuu barumsa guddaa ani isinirraa baradhee isin dhugaa dubbachuudhaa fi baay'ee nama tasgabbaa'u baay'ee nama hubatu baay'ee nama bakka dhuguma waaqayyoof nama bitamedha. Hamma namni isin tilmaame caalaa hamma namni isin yaade caalaa nama lapheensaa waaqayyoof bitamedha isin jechuudha. Dhugaa ani tiktookii keessan galagalee maal postutu laata maal jedhu laata maal haasa'u laata jedhee isin eega. Garuu isin galgalas dhuftanii faarfannaa keessan ganamas dhuftanii faarfannaa keessan guyyaas dhuftanii faarfannaa keessan baay'een isin dinqisiifadha. Waaqayyo ammallee laphee kana caalaa waaqayyo bitamu laphee kana caalaa waaqayyoon sodaatu isiniif haa kennu. Hundumti keenya immoo kan jiraannu biyya lafaa kanarra boriin jiru fakkeenya tokkoon isinii fudhadha. Nuti amma biyya alaa keessa deddeebinaa xiyyaaraan deemnaa dheengadda indiirraa xiyyaarri tokko ka'e nama 242 fuudhee ka'eetu xiyyaarri nama 241 fite nama tokko hambise. Isinii galee guyyaa duun hin beeknu guyyaa biyya lafaa kanarraa dabarru hin beeknu guyyaa immoo biyya lafaan kun nu dabartus immoo hin beeknu. Kanaaf immoo akka yaadeetti inni miidhames waaqayyoomatti dhiisee inni dhugaa qabus waaqayyotti dhiisee amma dhugaa dubbachuudhaaf amma hundi keenya naasofne malee amma wanti har'a haasofnu kun bor lubbuu keenyaaf gadeedha. Maaliif beektu? Amma qabatamaa dhibbatti abbuun maqaa kee kenneeraa hin beektaatu naan jettanii ani hin beeku. Garuu namni akkas jedhee odeessaara. Amma oduu namni odeessu abbuunii waan hidhamee ba'ee fi guutummaa guutuutti maqaa koo kenneera abbuun jedhee jaalalli abbuuf qabu hir'isuu yookiin jibbuutu hin taane yoo abbuun akkas godhe inni iyyuu ofitti murteesseera. Waaqayyoo naa gaafatu jedheera. Isinii galee inni seerri nama gaafaturra isa biyyi nama gaafatu jaarsi biyyaa nama gaafaturra isa waaqayyoo nama gaafatutu caala. Waaqayyootti immoo amanuun dirqama keenya jechuudha. Kanaaf hundumti keenya iyyuu meedhiisaa jaalalumatti deebinee inni ta'e silatee bishaan amma bishaan jisitanii deebitanii waraabdan dhangaleera badeera gatii ta'eefi jechuudha. Dogoggorri akkanaa immoo yoo dhuguma uumameera ta'e namoonni boriif ta'an jiranii irraa baratu garuu gaariidha. Namoonni zelaas koomentee zela deemtanii namoota arrabsitaniis baalageedha maal jettanis isa an jawwee akkam beekutti jawween nama gaariidha. Tinni adda dhugaa baay'ee walitti dhiyaanna. Aniif jawweeni sa'aatii meeqa wajjin teenye nama makiinaa keessa sa'aatii 2-3 taa'ee haasa'uudha. Maal haasofna beektu dhugaa akkamitti hojii keenya karaa sirrii hojjennaa akkamitti hojii keenya karaa qulqullummaa ta'e hojjennaa dafqa namaatu ofitti hin dabarsinii otoo namni maqaan hin dhayinii of eeggannee hojjennaa jennee malee nuti eenyuyyuu ta'e nuti siyaasa biyya keenyaa keessaa harka hin qabnu. Yoomiyyuu taanaan siyaasa keessas wanti nu gashuu hin jiru. Ani Itoophiyaa keessa jira namoota seeraa wajjin ooltaa wanti nuti konfidensii guutuu qabnu biyya keenya keessatti. Jaalala biyya keenyaa malee jibba biyya keenyaa hin qabnu. Wanti nuti immoo siyaasa biyya keenya irratti hojjennus hin jiru. Nuti mee biyya keenyaa baanee kan achi deemnee fi nuti dhala hiyyeessaati hojjetannee hatuurra maatiin keenya rakkina keessa galuurra hojjetannee jiraannee nama taana innee biyyaa baane rakkina baay'ee keessa turre. Sooshaal miidiyaa keenya irratti nu hordofaa turtanii waan keessa akka dabarree darbinee immooshin taanee naasofnaa. Kanaafi siyaasa keessaa wanti nuti siyaasa keessa galluuf tokko illee hin jiru. Wanti siyaasatti nu fidus tokko hin jiru. Nuti yeroo baay'ee kan teenye aaruuf kan teenye gaddunuu fi amma gammeen faasirraa kan dubbataniif hundumti keenya yoo kana asirraa aarree dubbannu nutoo silaa waa'ee siyaasaa keessaa harka hin qabnu miidhaa namaa keessaa harka hin qabnu maaf wanta akkasii nurratti ta'e wanta jedhamu nu aarseera.
baay'ee nu aarseera jechuudha. Kanaafi wanti kamimmoo fedha waaqayyoo ala wanti ta'u hin jiru jireenya keenya irratti. Fedha waaqayyootiin ta'a. Maal ani yoon biyya gale karoora waaqayyooti. Kanaafi waaqayyo waan gaariitti oolna butuun malee waan xiqqootti waaqayyo qorumsatii baachuu hin dandeenye sitti hin fidu jedha dubbii waaqayyo. Wanta nuti baachuu hin dandeenye waaqayyo jireenya keenya irratti hin fidu. Wanta nuti baachuu dandeenyu immoo waaqayyo jireenya keenya irratti oofide. Obsinee chaalenjii kamiyyuu keessa dabarra. Wanti ta'u tokko immoo hin jiru. Waaqayyo immoo utuu nuun uumiin durayyuu wanta dhalli namaa ittiin jiraatu uumee sana booda dhala namaa uume. Kanaaf ani biyya kootti yoon gale biyya koo keessas yoon hojjedhe qaansiraas yoon hojjedhe itti bareera. Maalan Pakistan Indiin lafarra na gotottee ko kosina arsiisaa turte asimoo dhufee ofii kootiif hojjedhee akkoo nama yoon ta'e wanti itti naqaanis hin jiru biyya koo keessatti jechuudha. Kanaaf ammaa jechuun barbaade warroonni asirratti jecha hamaa dubbattanis gaarii miti. Guyyaa isin itti jecha hamaa dubbattan kun akka isheen bakkee baatee mul'attu hin barbaanne bakkee baatee isin mul'attee isin qaanessiti. Amma asirraa namoonni walitti qabaman namoonni wal lolan hin araaramu booriftaan. Namoonni ajaa'ibii taatee jaldeem ta'in namoonni walitti naqatan garuu taasisabbiidhaan haftu. Bara darbuuf immoo jecha hin dabarre haasa'uun gaarii miti. Dhuguma immoo obboleessa keenyatti bilbilameera. Obboleessi keenya immoo yakka tokko tuun qabaatiin mufatee gara biyyaa dhufeera. Warri kaanis immoo akkasuma yakka tokko tuun qabaatiin darbatamanii dhufaniiru. Waaqayyo immoo hin keessa isaaniin. Waaqayyo isaan uume biyya sana akkoo hin nanna jedhanii abjuu isaanii ijoollummaa miti. Eenyuyyuu taanaan biyya kan filatu biyya Ameerikaa, Kanaadaa, biyya gurguddaa filata. Maaliifi biyya lammummaan namaa kennamu, biyyatti barumsa firii deemiidhaan barattu, biyya wantoota garaagaraa si rakkisne biyya sana filata. Biyya akkasa nanna jennee yaadne waaqayyootu nu geesse yoo gallees immoo fedha waaqayyooti. Fedha waaqayyoo ala immoo wanti jireenya keenya irratti ta'e tokko hin jiru. Wanti ta'us hin jiru. Wanti nama yaaddessuus hin jiru. Kanaafi hundumti keessaniyyuu bara kana hin dabartii waan ta'eef guyyaan kunis hin dabartii waan ta'eef hamaa walitti dubbannu irra walii dabarree namni dhuguma immooshin hin ta'a. Dhugaa jirtu waaqayyotu beeka namni hin beeku akka egaa warri argan immoo arganii yoo dubbatanii dhugaadha hin agarre yoo ta'e immoo yoo sobaan dubbatan immoo isaaniifis gaarii miti. Warri miidhaa kam immoo geggeessan immoo ofuma isaaniitiif ittiin gufatanii kufu malee waan tokko yoo wanta ittiin nama miidhan hin qaban. Kanaaf namoonni asirra jirtanii tokkoffaanii ani wanta isinii dhaamu namoonni hundumti keenyayyuu namoonni keenya biyyattis waliin gallu biyya bakkeettis waliin gallu eessattis waliin gallu. Nuti uffannaa walii walirratti jibbinaa, konkolaataa walii walirratti jibbinaa, horachuu walirratti jibbinaa, argachuu walirratti jibbinaa. Naman sodaadhu jiraate nama keenyaan. Ani saba biraan sodaadhu har'as taanaan booris jechuudha. Ani saba keenyaan sodaadha. Sabni keenya baay'ee wal jibbinaa, baay'ee wal dararraa, waliin jaallannu, afaan bichaadhaan ilkaan bichaadhaan walitti kolfinaa, keessatti gaarii walii yaannu. Biyya kana keessattis akkasumatti namni wal fixaa, biyya bakkeettis namni akkatti wal fixaa. Isin immoo dhiisaa nuti biyya hambaa keessa irraa dhiisaa walii gallaa wal jaallannaa inni balleessi yoo jiraate hangafa qabnaa hangafa keenyaa walitti deemne walitti dheekkamnee wal gorsinee wal deeffanna malee maaliif amma fakkeenyaaf namni nu kenne meebii namni nu kenne nama 1,000 sana keessa jira ammayyuu wanta nu taasifnu kana beekaa ta'uu danda'a isin galee miti akkuma jawween jedhee amma jawwi isaanii biyya turee biyyaa dhufee akka jawwi isaan biyya turee biyyaa dhufee guyyaa lammaffaatti dawwalamee mucaa kana waamame nama nu hordofaa jirutu jira nama mucaa kana hordofaa jiru jira ammas taanaan arras taanaan boorisi yoo yakka qabaate Dubaattis haa ta'u Itoophiyaattis haa ta'u ittiin gaafatamu jawwi isaanis yoo yakka qabaate Dubaatti haa ta'u eessatti haa ta'u itti haa gaafatamu abuunis yoo yakka qabaate itti haa gaafatamu warri kaan immoo miidhamanii galaniiru miti ta'e ergitee waan ta'eef deebiin wanta ta'e hundumti keessanuu adaraa waaqayyo adaraa jaalalaa isa footoo namaas gadi galabattanii poostotiinaa maqaa namaas gadi kaastanii naasa'inaa dhugaa jirtu immoo waaqayyo gaafa guyyaasaa dhugaa haa barbaadu nama sin arrabsiinaa arraba keessan dhiisaa bakka warri wal miidhee yoo as gidduu jiraate waaqayyo jara kana lamman gidduutti dhugaa jara sanaa hin farada har'a kee har'a naaf faradamu horii jettan immoo isin nama sirrii miti waaqayyo guyyaasaa eegee dhugaa jirtu kana hin baasa maybe galaana dhugaa qaba maybe abuu dhugaa qaba nuti waan beennu nga warri hin beenne dhiisaa waan hin taanis koomintiin taanis arraban taanis jechan taanis hin haaseenaa ani isinirra beekee miti gaafan kanaaso garuu jaalalli waan hundumaarra waan caaluu fi dhiisaa jaalala keenya nu wayyaa tokkummaa keenya nu wayyaa ani yoo isin itti balleesse nuti barii asirratti yoo namni tokko miidiyaa irratti nu baase damnee keessaa walitti fiinnee abaloo akkamitti akkas godhe jennee yoo birrii ta'e yoo wanta sana shaffanuu ta'e damnee walii shaffanaa turre aarii kanaatu nu aarse
No nama akkatti ijoollee keenya tajaajilaa jirudha. Nama akkatti ijoollee keenya bukkee dhaabbataa jirudha. Yoo namni saamame, yoo namni rakkate, yoo namni du'e wal bukkee nama dhaabbataa jirudha. Maaliif maqaan keenya waa namaadhaan ka'a jennee miira keessa gallee dubbanneerra. Kanaaf immoo yeroo miira keessa galu immoo namni waan haasa'u hin beeku. Nutis yoo balleessine, abuunis yoo balleesse, namoonni as keessa jiran warri kaanis yoo balleessan, ifa walii goonee bira dabarree jiraanna malee yoo akkatti walitti deemne, yoo xiiqiidhaa walitti deemne, yoo hillikiidhaa walitti deemne, gidduutti dhugaan namaas hin badaa, lubbuun namaas hin badaa, faayidaa tokko hin qabu. Kanaaf dhiisaa waan bu'aa hin qabnetti yeroo keenya hin fixinaa. Dhugaa jiru Waaqayyo haa baasu. Ani Waaqayyo walittan humna qabaa. Ani Waaqayyo walittan dandeettii qabaa. Warri jettan immoo Waaqayyoon ta'a dhaggeeffadhaa. Guyyaa Waaqayyootti immoo wanti hin taane hin jiru. Namni guyyaa Waaqayyoo taa'ee hin immoo tokkittiin hin jiru. Yookiin duutee ati baddee nama biraatu arga, yookiin jiraattee sumatu dhugaa jiru arga gatii ta'ee fi bara darbuuf jiru jettanii waan namaan dubbatinaa. Jaalala nu wayyaa tokkummaa nu wayyaa. Oduu namaa funaantaniis nama fiddanii walitti hin naqinaa. Ijoolleen kun kaleessa gaddaa na caalaatti isin caalaatti wajjin jiraataa turanii. Icciitii walii beeku. Jaalala walii qabu, kabaja walii qabu, wajjin nyaatanii wajjin dhugaa turanii akkuma galoon jedhe manni galaanaa fi manni abbuu adda bahee hin beeku. Isaan tol beeka keessaan illee isaan boriiftaan araaramuu danda'u. Jawwi isaan faa abuun faa jaalala isaan qaban hunda isaaniiyyuu beennaa. Namoonni miidiyaa kana irratti footoo abaloottanii, footoo abaluu, footoo isa kanaa, footoo sanaattanii fiddanii maxxansitanii maqaa namaa walitti dirtanii isinii fi waan tokko bu'aa tokko hin qabu waan ta'eef dhiisaa. Jarri kun immoo ammallee taanaan borillee taanaan karaa keessaas haa ta'u, karaa nama gurguddaas haa ta'u, karaa waan kamiyyuu yoo ta'e walitti siqanii jaalalaan waan balleessa yoo jiraatan walii amanamuu danda'u. Bakka wanti hin taane hin jiru. Namni iyyuu walajjeessa bara. Walajjeeseyyuu hoolaan bitamee dhiiddi bu'ee jaarsi taa'ee namni walii dhiisee mana tokko wajjin jiraata jechuudha. Mana tokko keessa walii wajjin jiraata. Kanaaf immoo warri abuunee jaallattanii karaa abuunee gortanii achi arrabsitanis, warri galoo jaallattanii karaa galoo gortanii as arrabsitanis waan tokko. Jarri kun unu dura isin dura wal jaallachaa turan. Ammas immoo dhugaa Waaqayyooti. An galoorraa kana nu bachaaru, jawisaarraas kana nu bachaa jiru, astuurraas wabiirraas kana nu bachaaru, abuurraas kana nu bachaaru. Amma ammaatti jaalalaan wal dhabuun barbaanne ilaa jarri kun. Abuunis arraba keessa qabatee jaalalaan itti haasaa jira. Galoonis arraba kee qabatee haadhi kee baddoo abbaan kee baddoo jechaan jiru. Jawwisaanis jaalalaan garaa keessa qabatee haasaa jira. Ilaali jibba barbaadaan jiran jarri kun hundi isaaniiyyuu yoo teessanii gammeenis jibba barbaadaan jiru. Dhugaa jirtuu haa ba'u, namni kun haa hubatu. Gidduutti ukkaamsaan maaliif nu fixaa? Abuunee kenne, abuunee kenne, abuunee kenne dhamee qilleensi kun maaf haasaama? Mucaan kunis dhugaansaa haa ba'u. Jarri kanaafis dhugaan haa ba'u jedhamee haasaamaa jira malee jarri kun yoo teessanii tilmaamtanii ilaaltan ammallee wal kabajaa jiru. Ammallee wal jaallachaa jiru. Ammallee dhugaa walii mul'isaa jiru. Innis uf kenneera. Abuunis Waaqayyoon haa gaafatu yoo maqaa keessan kenneera ta'e jedhe. Isaanis immoo dhugaa keenya Waaqayyoo haa barbaadu jedhaniiru. Kanaaf waan hundumaa caalaa immoo galoorraa barumsa hin barattu jedhee yaada. Dhugaa Waaqayyooti. Namni galaanaarraa barumsa hin baranne eenyumarraa yoo barumsa hin barattani jarjartanii waan tokko yoo oduun tokko isinitti odeeffame fiiddanii miidiyaatti hin bahinaa. Mucaan kun erga galee ji'a tokko ol fixeera. Garuu amma har'aatti waan tokko arraba isaa keessaa dabni tokko hamaan tokko arraba isaa keessaa hin baane. Baay'een isa dinqisiifadha. Baay'ee nama gaariidha. Baay'ee nama hubataadha. Waaqayyo ammallee jireenya ati dhiistee deemte, karaa ati dhiistee deemte, daandii ati dhiistee deemte caalaa Waaqayyo daandii siifaa banu. Karaa siifaa banu. Waaqayyo immoo meebi ati amma salphaa gootee wantichi si aarsuu danda'a, wantichi si dhiphisuu danda'a malee Waaqayyo balbala kanaa olii jireenya kee irratti banuu danda'a. Dubbii kana immoo sababa gochuu danda'a. Meebi ati carraa kee biyya sanatti hedde malee Waaqayyo carraa kee biyya ati ganaa yaaddee hin beekne, karoorsitee hin beekne Waaqayyo sii kennuu danda'a gatii ta'ee fi ammallee atillee abdiin kutiin jabaadhu. Waaqayyo jireenya kee waan hundumaa kee mana kee bukkeellee Waaqayyo siif haa dhaabatu. Qabeenya kee bakkeetti harca'ee jirullee, karoora kee bakkeetti harca'ee jirullee Waaqayyo ofiisaatiif nama hundumaa caalaa obboleessa kee, maatii kee, abbaa kee caalaa bakka sana dhaabbatee qabeenya kee Waaqayyo siif haa sassaabu. Ati nama irraa baratamu, nama kabaja guddaa qabu, nama dhugaa Waaqayyoo, nama kabaja guddaa qabu keessaa nama iddoo guddaa namni sii qabudha. Galatoomis irraa barannee irraa boriiftaan yoo waan tokko nurra ga'e, rakkoon tokko yoo nu qunname, dubbiin tokko yoo nu qaqqabe akka keetti obsine
akka keetti callifne miidiyaa keenya irratti arraban taaniif inni gadi baasuu dhiifne maqaa namaaf inni dararuu dhiifne waan meeqaa haasa'uu dhiifne akka keetti booriftaanillee amala kaleessa dheengadda barreessan akka raawwannu nu barsiisteetta. Kanaaf warra sirra jirtan hundi keessan iyyuu dhiisaatii jaalalaan itti hafuunu gammeenis hundi keessan iyyuu galatoomaa isin nama jaalalaati. Ammallee wanta kana karaa keessaa karaa obbolummaa karaa furamuu danda'u nuuf fura. Waan dhaggeeffattaniif galatoomaa yoon immoo ishiin tayaasee dhiifama naa godhaa kabaja argadhaa. Galatoomaa asirratti yaada xiqqoo ishii qofa dubbadheen anis baay'ee dadhabeera. Dhugaa dubbachuuf baay'eellee aaree jira. Kanaatiif immoo kallattii baay'eedhaanii isinittis fakkaachuu danda'a. Anattis immoo fakkaachuu danda'a. Namoonni baay'een dhugaan ijoollee kanaa akka na bira jiruttidha kan isin beektan hundi keessaniyyuu. Namni asirraa namni 600 miti nama 1000tu ture. Dhugaan ijoollee kanaa muluun abbuu bira jiraadha. Walumaa galatti anis kana jala mureen beeka. Kanaatiif iyyuu ani ammas yoo wantan afaan galaanaa fi odoon dhugumayyuu afaan galaanaa fi asteerirraa akkuma wabiin jedhe sana akkasuma naan jedhani tokko hedduullee nan gammada baay'eellee nan jaaladha. Ijoollee kana dhugumallee anatu sin kenneedheeniin odoo akkas jedheeni jechaadha. Anatu sin kenneedheeniin hankoo dhugaan gaafa barbaade yoo deebite ijoollee kana dhiifama gaafadha jechuudha. Na hubadha arrabaaf hin jarjartu. Koomentii waan barbaaddan naa barreessaa waan barbaaddan jechuudha.